dhaggeeffattootaaf daawwattoota Booruu Tuubii sagantaa keessummaa Booruutiin keessummoota lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummoonni kunis wal isin barsiisaa barreessaa Galataa Dhinsaa fi akkasuma faarfataa Baacaa Barraadha. Eloo hin dhaga'amaa Galataa? Sagantaa kana kabajee yeroo qaalii kanarraati yeroo bareedaa akkasii kana wajjin dabarsuudhaaf eeyyamamaa ta'uu keef guddaan si galateeffadha. Sagantaa gara fuulduraatti qabda eebba kitaabaa isaanii raashisee waa tokko si gaafachuun barbaade. Tolee siyaaki. Yeroo darbe kitaabota lama akkasuma goonu uummata kee biraan geessee jirta, kitaabota lama gumaachitee jirta. Ammas immoo yeroo dhiyootti gonfoo boorii kan jedhu dhuftee jirta. Ayyee sirriidha. Eebba sagantaa kanaa yoo akkamiin qophii kanarratti qophii kana akkamiin xumuraa jirta, haala akkamiin hidhamee gabaabsiiti saganticha haala akkamiin akka itti dhufee jiru yookiin immoo guyyaa isaas akkasumaan nu beeksisiiti saganticha maal akka ta'e nu ibsi. Atillee sagantaa kan akkasitti qopheessitee naaf feeruu keef baay'een si galateeffadha. Eshi tole. Asumaan akkuma sooshaal miidiyaa irratti argamaa ture kitaaba gonfoo borii jedhu erganii gara yuunivarsiitii kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa dhufee hojjedhee jira. Tole. Kitaaba kana akkuma itti na gaafattee namoonni baay'een bilbilaan illee bilbilanii silkiidhaan na gaafachaa jiru. Gamanumaan dhaggeeffattoota koo warraa kallattii adda addaan guyyaa eebba kitaabichaa na gaafataa jiraniif deebii ta'a jedhee kan yaadu. Kitaabichi akkuma itti fuufetti jira. Gaafa guyyaa 14 ji'a 12ffaa fookasii barattoota kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa irratti eebbisiifama. Haala bareedaaf qophii nama hubatu achirratti qophaa'anii jiru. Yoo Waaqayyo jedhee gaafa guyyaa 14 sa'aatii 11 irraa kaasee qophii sagantichaa in eegala jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa guyyaa 14dha kan inni eebbifamu. Baay'ee namatti tola. Kanarratti waa si gaafatee darbuun barbaada galuu. Tolee jaan. Kana duras akkasuma kitaabolee lama gumaachiteetu barattuudha. Ammas immoo kaampaasii yoo jirtu barnoota kaampaasii akkuma beekamuun ulfaata. Ayyee. Akkamittidha baay'ee ulfaanne akkamitti yoo barnoota sana akkas barataa jirtu kitaaba kana qopheessuu dandeesse? Duratti kitaabota sadarkaa iskuulii faarra utuu jirudha kan inni qopheesse. Ta'uttillee ergan gara yuunivarsiitii dhufee baay'ee yeroon koo yeroo baay'ee qaaliidha. Haa ta'u garuu fedhii koo inni guddaan isarra gati jiruu fi aarsaa inni na gaafatu hundumaa kaffalee dadhabbii guddaadhaan qopheessuu danda'een jira. Kanaafiyyuu kun murtooma mataa kootii waan irratti fudhadheedha malee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkasuma sagantaan kee gaafa 14 akka ta'e dubbattee turte. Sagantaa kanarratti illee keessummoonni bakka garaagaraadhaa akka dhufan beekamaadha. Gurraan odeeffannoo naas qaba. Ammas toora kanarra kan nu wajjin jiru karaa intarneetii kanaadhaanii obboleessi keenya faarfataa Baacaa Barraa asumaan nu wajjin jira keessummaa keenya ta'ee asumaan isa dubbisnee walitti deebina. Heloo Baacaa. Heloo Iso. Akkamiin dhaga'ama sagalee kosiritti dhaga'amaa jiranii? Hin dhaga'ama. Tole sagantaa kana kabajee booruu keessummaa kanarratti argamuu keef guddaa si galateeffanna. Hayyee isaa qatillee keessummaa booruutuuf gootee naaf feeruu keef galatoomi. Tole yeroo darbe faarfannaa bitamaa jiru tokko hojjettee turte. Sana xiqqoo ati gaafatee darbuu barbaada. Yeroo darbe booruutuuf kan jedhamu bitamaadha kan nu jedhamu namoonni baay'een bitamaa kan jedhu maalirraa ka'e akkas jedhe jedhanii yaada isaanii gurguraatu yookiin immoo maalirraa kan ka'e jedhe namoota baay'eetti gaaffii jira. Rukutaa
qulqulluu irraa bakka kana kan akka akkanatti ibsitee dhaggeeffata isaa akka ibsitee dabarsa kanarratti gaaffii nama tokko waan ta'eef kana si gaafachuun barbaade. Ayyee galatoom jecha faarfannaa kanaan kan wal qabate dhuguma toora miidiyaa fi bilbilaan kan gaafatan namoonni hedduun jiru. Ilaalcha namoota garaagaraa beektaa gaafa ilaaltu xiqqoo ishee gama kan birootti himuufii danda'a. Sirriidha. Dubbiin tokko immoo walakkaadha kaatee yoo ilaalte siifuu hin danda'u beektaa amma bitamaa isheetti walakkaadha fudhatanii namoonni yaada kan biraa kaasan jiru. Bitamaa ishee hojjetu guddaan kifan garasii fi garanaa wanta jirutu ilaalin bitamaa jiru sanaa gidduu dhabatanii namoota baay'eetti gaaffii Eeyyee no eessaa dhufe fakkeenyaa fi sagaleen isaa miti inni ani faasu tiksee gaariin Yesuusidha miti Yesuus tiksee gaariidha sagaleen isaa akka tiksituu bitamee miti jedhee tiksituu gaarii isa bitamne akka hin taane ibsee ka'ee maaliin jedhee tiksee bitamaan immoo gooftaan Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 10:13 irratti namichi sun bitamee waan eeguu fi hoolotaaf hin dhumu jedhamee jira bitamaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannis boqonnaa 10:13 irra jira. Sirriidha tiskeen suni bitamee waan eeguu fi hoolota tiskee sanatu bitamee jira waan ta'eef akka kan isaatti eegu jechuudha. Eeyyee kun bitamee waan eeguuf jechuun birriidhaan bitama otoo hin taane namni egaa waan garaagaraatiin faayidaadhaaf hin bitama horiidhaaf hin bitama qabeenyaaf hin bitama garaasaaf hin bitama kanaafiyyuu namni waan kanaaf bitamu hundumtuu bitamaa jedhama jechuudha. Kuna tole guddaa galatoomi baacaa kun dhibbaa dhibbatti gaaffii namoota tokko tokkotti deebiseedha jedhee yaada ogummaa guddaadhaan dhugaa baay'ee cimaadha ogummaa guddaa barbaachisa kana hubachuufi. Ayyee faarfataa isii galatoomi. Ayyee atillee akkasuma galatoomi kana wal qabatee gara eebba galootti gaafa deebinu sagantaa sana akka hirmaattu yeroo darbe agarreen attaasoftu dhuftee anis achitti hirmaachuun ko beekamaadha. Ati gara Wallagga lixaadhaa galoon immoo akkas Wallagga baadhaa bakka garaagaraa jirtu garuu odeeffannoon qabu isin baay'ee walitti dhiyaattu baay'ee hiriyaa gaarii tokko akka taatan nan beeka. Biyya garaagaraa jirtu isin akkamitti wal bartan mee ishee kanarratti naasitee dabarta? Dhugaa anaa fi galataan dhugaa dubbachuu fi yeroo darbe beektaa dhimma beeksisa kitaaba kanarratti wantoota garaagaraa gaafa maxxansaa turre. Bifa akeekkachiisaatiin yeroo maxxansan namoonni baay'een maaliif akka jettaati isin ikkoo hiriyaa turtanii maaliif maqaa baastanii karaa keessaa koomentii irratti namoonni garaagaraa naqeeqaa turanii. Kun kan biraa yoo ta'u galataa wajjin akkamitti wal bartan kan jedhuu fi yeroon hojiidhaaf gara giddaa kana deemee waltajjii marattidha kan wal barree. Waltajjii tajaajilaa jechuudha. Waltajjii irratti konfiraansii iddoo baay'ee wajjin deddeemne irraa galatoon baay'ee naman jaalladhu namani waan guddaa irraa baradhuudha umuriidhaan galataan caalaanii. Ta'uyyuu galataan beektaa ijoollee yoo ta'e iyyuu jaarsa jechuunis immoo xiqqoo si rakkisa. Kanaaf galataan nama cimaadha nama baay'ee ayyaanni waaqayyo jiru nama baay'ee dibatee waaqayyo duukaa jiru jechuun barbaade kanaaf waltajjii irratti wal barreesse jechuun barbaade. Shaayyee baay'ee namatti tola kanaafi guddaa galatoomii gara galootti deebaa heloo galoo. Innaa sagantaan kee akkanatti akka bareedee itti fufu abdii qabaa gaaffiiwwan muraasa tokko gaggabaasima yeroo wajjin deemuuf si gaafadha. Tole umurii kanatti kitaaba kana barreessuuf maaltu si kakaasemeesti maalirraa kaasee kitaaba kana akkas barreessuudhaaf baay'ee dhimmamtee umurii kanarratti kitaaba sadii gumaachuu dandeesse. Ayyee si haa eebbisu waaqayyo guddaa egaa kallattii gabaabaadhaan maaltu akkana kakaase si ibsuuf gaafa yaadu. Kitaaba kan barreessu kan na taasisee dhiibbaa keessaadha. Dhiibbaa keessa gaafa ni jedhu kitaaba irraa kan ka'e kitaaba dubbisuun immoo keessa koo keessatti dhiibbaa kitaaba barreessuu yookaan murtoo kitaaba barreessuu akkam fudhadhu na taasisee jira. Kanumarraa kan ka'e osoo haala mijataa qabaatiin mul'ati kitaaba barreessuu keessa koo erga dhufee booddee isa dura kitaaba dubbisuurraa kan ka'e fedhiin addaa keessa kootti dhalatee akka ani kitaaba barreessu na taasisee isa booddee yaada kana gaafa namootaaf hiruu akka danda'amu natti haasa'anii kanaaf iyyuu dhiibbaa kitaaba barreessuurraa nagahee dhiibbaa kitaaba dubbisuudha jedheen darba. Yaa guddaa galatoomi yeroo baay'ee kitaabota yeroo barreessitu ati
yeroo muraasa waltajjii garaagaraa irrattis tajaajiltu argee beekaa yeroo darbellee akkasuma sagantaa koorratti sagantaa eebbaa albeenni koorrattis affeerraan argamtee dhuftee barsiisa baay'ee guddaa ta'e laatteetta. Yeroo baay'eeti yeroo barsiistus ta'e yeroo kitaabota barreessitu waa'ee dhalootaa irratti xiyyeeffatta. Fakkeenyaaf jalqaba gaafa barreessitu gufuu dhaloota karaa qabu jette taasitee immoo adeemsa galma qabu jette amma kitaaba sadeffaadhaan immoo gonfoo boorii jettee dhufte yeroo baay'eeti dhaloota irratti xiyyeeffatta. Isti kanarratti maaltu akka garatti xiyyeeffattu si kakaase? Gaaffii kana na gaafatta jedheen baay'ee natti tole. Amma maatti namoonni gaaffii akkasii na gaafachuu yaalanii beekanii. Garuu kan sitti bu'anii waa'ee dhalootaa kana adeemsa dhaloonni addunyaa kanarra jiraatee ittiin darbu mata duree kitaaba gurguddaa sadiidhaan ibsee darbuu yaade. Dhaloonni kun gaafa manaa bahu utuu adeemsan eegaliin fuula duraa gufuun akka fuula isaa dura jiru gufuu fuula isaa dura jiru kan ammoo beekee darbuu bira darbuu akka inni qabu hubachiisu gatii yaadee fi kitaaba illee isaa gufuu karaa dhaabu jedhu sana hojjette. Erga sana booddee itti yaadee dhaloonni gufuu arge kun yookaan dhaloonni gufuu bira darbe kun adeemsa deema yookaan immoo adeemsa galma qabu deema sababiin jedhee fi mata duree adeemsa galma qabu jedhuun barreesse. Kitaaba lammaffaa mata duree adeemsa galma qabu jette. Kitaaba lammaffaa mata duree adeemsa galma qabu jedhee sababiin isaa namni gufuu hubate gufuu bira darbuu danda'e adeemsa galma qabu deema. Namni adeemsa galma qabu adeeme immoo dhumti isaa gonfoodha waan ta'eef adeemsi har'adha. Gonfoon immoo boriidha waan ta'eef kanaafiyyuu walumaa galaa isa xumuraa gonfoo borii jedhee mata duree gurguddaa sadan kanaan inni waa'ee dhalootaa ibsuuf yaadee irratti xiyyeeffate jechuudha. Tole egaa masmarri addaan citee jira. Dhiifama asumaan folshaa jennaa rakkoo teeknikaa jedhamanii egaa yeroo akkas ta'u kana asumaanii daawwattoota keenya nagaadhaan nu turaa. Sagantaan keenya gidduutti nu jalaa citee dhiifama jecha asumaan folshaa guddaa galatoomaa nagaa waaqayyoon turtii gaarii. Akka teessituu bitamaan lakkoofsan beeku bitamaadha kan nu jeeku bitamaan guutuun gabaasu bitamaan dhalootan kaasu bitamaan kunuun taphatee bitamaan waa ganaatee bitamaan.